murtaawwan laphee keenya yaada keenya inummaa keenya guutuu gooftaadhaaf yoo hin kennine gooftaan Yesuus dhalachuunsaa nuuf waa hin baasu. Warra dhalachuun gooftaa Yesuus waa'ee baasuuf taanee argamuudhaaf jireenya keenya guutummaan guututti gooftaaf kennuuf isaaf qulqullaa'aa goonee eeguun keenya dirqama. Ijoolleen Yesuus Kiristoos warra dhugaan laphee isaanii keessatti gooftaa dhalateef gooftaa kan kunuunsanidha. Akkuma kana dubbiin Waaqayyoo laphee karaa, laphee dhagaa, laphee qoraattii fi lafa sirrii jedhee kutaawwan jireenya dhala namaa gargar qoqqoodee waan kaa'uuf lapheen keessan karaa ta'ee, daandii ta'ee, simbirroonni du'aa isinitti kan galan, sagaleen Waaqayyoo isin keessa kan hin teenye, gooftaan isin keessa kan hin boqonne, lapheen keessan dhagaa kan ta'e, Waaqayyoon kan hin safeeffanne, isaaf kan hin jilbeeffanne, yoo barbaaddan kan dhugdan, yoo barbaaddan kan qaamtan, kan machooftan, ilmaan badisaa, ijoollee mar'ataa kan taatan. Akkuma kana laphee keessan keessa qoraattiin kan buufate, yeeyyiin isinitti kan galu, sardiidaan waraabessi laphee keessanitti kan galu, baasaatii gataa. Nyaata jijjiirrachuu caalaa laphee keessan jijjiiraa, laphee sirrii qabaadhaa. Uffata jijjiirrachuu caalaa ilaalcha keessan jijjiiraa, ilaalcha sirrii qabaadhaa. Ofii keessaniif, Waaqayyoof, biyya lafaaf, namaaf ilaalcha sirrii yoo qabaattan fuula gooftaa Yesuusitti ol butamuuf jettu, galaana du'aarraa hafuuf jettu, badiisa dhalootatti dhufuuf jedhurraa hafuuf jettu. Isin ijoollee Waaqayyoo ta'uu keessan jireenyaan gooftaa duukaa bu'uudhaan mirkaneessaa malee ilmaan badisaa warra gadhiisitti jiraatan, warra dhugaatii irraan gorre, warra haca barbaruu irraan gorre, warra soba irraan gorre hin ta'ina. Barattoonni yuunivarsiitii garaagaraa keessaa barattan doormiidhaa baatanii manneen xuraa'ummaatti hin dabarsiinaa, mana Waaqayyootti dhaqaa dabarsa. Konkolaachistoonni biyya garaagaraa irraa deemtan naayit kilabitti hin dabarsiinaa, fuula Waaqayyootti dabarsa. Hojjettoonni mootummaa boqonnaaf gara manaatti galtan maatii keessan wajjin fuula Waaqayyootti dhiyaadhaa, gooftaa keessan galateeffadhaa malee wanta bu'aa isiniif hin qabnee fi waan badiisa isiniif dhalu duukaan bu'ina.